ورحمة الله وبركاته. Hordoftootaf kabajamtoota keenya akkamiin naga qabdanii fayyaa qabdanii gadi jiraattanii hordoftoota mufaarisnaa qabattee nu dhufte jechuun keessan hin oolamu. Wanti hanga baddee dhufe wanta isin fayyadu inshaallah akkuma anas fayyade isin fayyada jedhee waan abdii qabuufi kuni qola roomaanaati. Qolli roomaanaa kuni maali? Keessaa eegaa wanta nyaatamu keessaa baasee akkanatti kukkutee goysee jechuudha. Maaliif ta'a jechuun keessaniin oolamu gaafiidha. Kuni akkana makiinatti akkamee booda isaa coggaarraaf garatti dhugama. Jechuudha. Inshallah walumaan gabaayeen ta'a. Okay. Manka tokko bishaan hawwaa wajjin kun daakuu kiyya argitan qola roomaanaa jechuudha. Akkasitti isin yaagala qola roomaanaa coggaarraaf yeroo kamiyyuu itti fayyadamu waan ta'eef hin argaa jirtan. Isaa dhiixanii miicanii booda immoo ni aftanii akkana gogaa jechuudha. Bilisa shan isaanii bilisa kana keessa bilisa shan ala taa'ee jechuudha. Booda amman dhuguu barbaada dhugaa jechuudha. Maaliif nama biraa bakka biraa barbaaduuf hin deeminaa. Silawwama mana keessan keessa jirutu isiniif qoricha. Amma kun qoricha filatamaadha coggaarraaf. Qoricha filatamaadha. Akkana akka irraa fayyadamtan immoo abdii qaba. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo ammoo hagadumaadha daawwadha sirriitti jechuudha. Akkasii wanti hunduu akka isin fayyadus beeytanii viidiyoo laazima godhatu.